akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii ishii jaalallee kan kee kan boru abdii tantooti haadha manaa osoo isii godhateetii jiraadhe baay'ee dasna jedha jettee abdii wal eegaatiin jirtan haa ta'u haadha manaa kan keessa yoo taateetiin jedha ilmaayyuu waan kanneen hin jedhiniin ittillee hin himisin jedha ishii isa shanan wajjin ilaalisen jedha hanga xumura qophii kootiin afaan turaasin jedha inni tokkoffaan waa'ee jaalallee kan kee kan duraanii ittiyyuu hin dubbatin waa'ee jaalallee kan kee kan duraanii yoo sin jedheetiin jedhu ati duraanii jaalala kan kennu yeroo kan ta'u kataatu ati kaadii yookaan nama duraan jaalattee gargar baateen jibbitee ta'uu danda'a nama sammiitee ta'uu danda'a namni jireenya tokko irratti hin dhaabbatu jireenya garagara jechuudha kanaafuu ati maalbaata miitee ta'uu danda'a garattuu yookaan himootu ati isii jaalattee isii sin jaalanne ta'uu danda'a yoo ati jaalallee kan kee kana hojiin jirtu himteetiin jette jaalallee kan kee kana dhaatani dubartii akka isiiti jechuudha nama biraatii miti isiin kanaafuu gaafa ati waasii mudatee karaa deemtee tuyyuu turtee sin jette maal akka isiin jettee as habduleedha inni yoo ati duraan jaalallee nama sanii kennituufi hanga hadhaabaan anaame osoo hin taane isii jaalataa sin jechuu dandeetti jechuudha si xaraaxarti yoo himmootuyyuu ati isii miitee kan gargar baatuun kan ta'u kataatu anallee akkuma mucattii sanii na godhoo hida malee jaalala naaf hin qabu sin jette gaafa kamii yaadatti waan kanniin gaafa ati karaa deemtee gaafa si wanti ho'ii si mudatee gaafa ati wanti jireenya kan kee keessa wanti si galeetiin amala kan kee qayyarachuu dandeetta garuu jaalalli isii abdu akkasuma jiraatee wanti takkitti osoo hin jiraatin garattuu jechoota ati itti himti saniin garaa isii keessatti qabatti jechuudha kanaafuyyuu nuti yeroo baay'ee waa yaadachuu guddanna wanti isin immootu akkuma hundutti itti himtanii hin jettan ati minaalbaata haa beektuu fi wanta tokko jechuudhaaf dubbiin tokko kan himamuu hin qabne yeroo tokko yoo haasaa keessa seeneetiin jedhe yeroo himuu qoof hin qabne jechuudha garuu ati waan lamaan kanneen itti hin himini kan miites kan jaalattes lachinuu dhiise irra tare wanti himamu baay'ee jira eshi inni lammaffaan qaamni isii furdatus qal'atus qaama kan kee sirreessi inumaayyuu hin jedhini kana osoo hin jedheetiin hin jedhuun sitti mufachuu dandeetti inni qaama kan koo na jaalattasin jechuu dandeetti maaliif jennaan yeroo baay'ee nama yoo jaalatteetiin jettu shamarree takka yoo jaalattu qaama isii caala maalummaa isii akka jaalatteetiin jette itti himuu qabaatti jechuudha kanaafuyyuu ati himmootuyyuu maa ati akkana furdattee furdina kan kee qannasii abbaa uffata akkana sirraa hin bareedu abbaa akkas hin ta'inati minaan bakka wanta yaaddi isii tuqu inumaayyuu hin jedhini furdattus qannastus isiinuu of beetti jechuudha wanti shamarran xiqqoo hin qabdu nin beetti waan maraaju jechuudha garuttuyyuu ati haala mijeessuuf yoo waa sanirraa wanti mijeessituuf jiraate haala mijeessuuf garuu afaan kan keetii wafattee qaama kan kee fudhattee jirtu ati qannas ati qal'attee jirta maaliif akkas taate inumaayyuu hin jedhini haala qaama isii irratti hin dubbati yeroo baay'ee sitti mufachuu dandeetti waan ta'eef inni qaama kan koo jaalata malee waa biraatiif jechuu waan dandeettuuf jechuudha ati isii bicha akka jaalatu ta'uu qabaa jechuudha inni sadaffaan yoo isiin uffatteetiin ala gadi baatu yoo isiin karaa tokko deemtu hafi jettaan uffata akkana siif hin ta'u hin uffatin jettaan kana siifoo yaa uffadhu jettaan yoo isii waan saniin hin bisin jettu kan ta'u kataatu ati himmootuyyuu cadhistee itti iyyuu osoo hin taane ati himmootuyyuu waan isiin maaliif akka isiin deemuu hin qabne uffata kanneen maaliif akka isiin uffachuu hin qabne addaan baastee itti himuu qabaatta malee ati kanneen hin uffatin ati karaa san hin deemin ati ebaluu wajjin hiriyyaa santi san wajjin gargar ba'i hin jedhanii jechuudha garuu jettuunis maaliif akka akkas isiin jedhaa jirtu itti himuu qabaatti jechuudha maaliif beekuu irra jiraata garuu ati osoo ittiin himin ati kana hin uffatin ati karaa hin deemin ati akkas ta'i yoo kan jettuun kan ta'u kataatu ciqaciqii jedhama jechuudha abboo inni cinqii malee wayii sammuu kan koorahan argachiisuu hin beeku barsiisetti garuu miknaata itti himtee maaliif akkana akkasiin raawwattii itti himtee hin jette sin jetti wanti akkanaa kun badaadha gaariidha addaan hin beektu yoo ati ittiin himin jechuudha garuu yoo isin yoo ati ittiin hin jette sirraa fudhachuu dandeetti gaafa kana wantuma kamiyyuu raawwachuu dandeetti dhiistu sun dhiistu yaada kan keessan fudhattu si fudhatte dhiistu sun dhiistu jechuudha kanaafuu yoo ati yoo isin uffata yoo isin karaa deemtu yoo isin hiriyoota si wajjin
dhiisi jechuun osoo hin taane maaliif akka si waasan dhiisuu qabaattu nuti bakka muduu isin jammartu maaliif akka dhiisuu qabaattu mukinaatti jedhetti yoo irra walii galta yoo waliin galle immoo tuyyuu sirreessuudha haasaanii jechuudha seeraan. Inni arfaffaan osoo isin hin beekin karaa tokkos hin deemne karaa tokkos yoo isin jedhu suuqas yoo deemuu heddeetti himsin jechuu kan kooti. Karaarras gadi baatee dhaabachuu yookaan immoo wanta wayii fiduufis yoo achi deemtu an achi deemaa jira jedhiisin jechuu kan kooti. Garuu karaa nama bulchu yoo ta'e isin jedhu karaa ganama irraa ka'ee hanga galgalaa nama teessisu yoo kan ta'u kataatu yaada kan kee qaxaroo nama wajjin kan qabdu kan ta'u kataatu bakka deemtu eenyu wajjin akka deemtu itti himuu qabaata. Kun himmootuyyuu jaalala keessaniifis wantoota ta'e kamiyyuu gaariidha jedhee asaaba. Maaliif jennaan tokkoffaa isis shakkitee waan tokko keessa isoo hin beeku. Garuu osoo isin hin beekin torbaaniif kan baddu kan ta'u kataatu silkiirraallee yoo kan ta'u yoo qaamallee walbaa jiraatanii nyaanni tokko jiraatan kan ta'u olma kaatee kan baddu yookaan immoo silkii kan cufattee olma kaatee kan baddu kan ta'u kataatu bakka isin na dhiisuu hedaa jettee takka yeroo kasi jaalattee kan jettu si eeddii bubbultii miidhamtus akkasuma miidhama san dandeetti si eeddii garuttuuyyuu waan ati hin yaadin mara yaaduu dandeetti takka gargar bayuu faa dandeettan jechuudha. Maaliif jennaan isiin waan ati isii dhiiste faa seeyuu dandeetti ati garuu si jaalatta waan adda addaa keessa seenuu dandeetti jechuudha. Kanaafuu akka isii wanta maraayyuu hin raawwanne karaa tokko osoo isitti himin deemuu osoo hin taane cal'istee olma kaatee itti himuun gaariidha. Inni shanaffaan himmootuyyuu hin arrabsi yoo siin jedheetin hin jedhe kalaamota baay'ee waan isii hin taane ati bar akkasii wanta akka zariidhaan nama arrabsu wanta akka isiin oolmaa isiitiin nama arrabsu bakka hin jira wanta akka haadhaaf abbaa namaa tokko wanta akkasii sanii inumaayyuu irraa fagaadhu jechuudha. Ati bartaan akkasii san turte ati barta akkasii san jechuu wanta kanarraa osoo fagaattes ni jette gaariidha jechuudha. Maaliif jennaan minaalbaata wanti isin duraa sitti himte madaa isii kan duraanii kan yeroo jaalala isin jaalala keessan fakkeenyaaf yeroo nama hojjaaseetiin jedhu hojjaasofta akkuma nama kamiyyuu jechuudha. Osoo hojjaasoftaniitiin jettanuyyuu sitti himti jechuudha. Wanti isii eenyummaallee jireenya ofii keessatti madaa namni hin qabne hin jiru jechuudha. Hin jiru. Madaa isii wayii kan isii dhukkubsu sitti himachuu dandeetti. Gaafa kana himmootuun yoo ati jettee dhageeffattee ayisoos anasii jira jechuu yalle. Garuu gaafa wanti tokko jidduu keessatti uumame namni wal loleeffichaa fi gargar bayuu hin danda'u kanaaf beeka. Garuu atoluma fuutee waan isii sitti himatisanii kan arrabsitu kan ta'u kataatu jireenya isiin kan dabarsitu kan arrabsitu kan ta'u kataatu baay'ee onneen isii sitti miidhamuu danda'a. Lammata wanta keessas yoo taatee hin jette deebitii kun kumaayyuu sitti himuu hin dandeettu. Maaliif jennaan ati waan isiin arrabsituuf jechuudha. Ati waan hicciitii isii baastuuf jechuudha. Kanaafuu ati akkuma deebitee isiin arrabsisan minaalbaata nama jaalattullee akka waan hiriyyaa kan kee bakka kan lubbuu jedhamu tokko hin jiraa miti waan haadha mana hanqilee baastee itti himuu hin oolu jechuudha gaafsan. Maaliif jennaan ati osoo kan waasan hin yaadanneetii deebitee jechuudha. Gaasa yaadattee deebitee waan arrabsuun hin dandeenyeef jechuudha. Dagattee jirta turte garuu ati hin daganne yeroo mara sammuu keessa waan kan wanti sun waan si jiruuf ati nama biraatti siimuu kan kee ol waan ta'eef isiin garuu abadan yoo ati waan isiin dabarsite wanti isiin ciiti jettee sitti tokko deebitee arrabsiteen shamarree garaa isii immaayyuu lamatti beekuu hin dandeettu abadan. Jaartii haadha manaa kan keessa yoo si gaarii hin jette immaa beekuu hin dandeettu si amantachi godhachudha. Kanaafuu ala kulli haaleen inshaallah akka waan kanirraa of qusattan abdiin qaba. Subscribe, share, like gochuun dagatinaa sinan jedha. Nagaan naa tura hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti.